Sadawa katoko, amin. Matiwan Waaqayyoon kan jaallatanu, Waaqayyoonis kan isin jaallatu. Sanbata guddaa kanaan mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Waashingtan Diisiitti argamu kana qaamaan kan argamtan hundumti keessan akkam burtanii, akkam jirtu, akkam yoo dhageessan. Maqaan Waaqayyoo keenyaa, uumaa keenyaa fi tikseen keenyaa halkan gara guyyaatti nu jijjiiree, nu bariisisee, nu jabeessee, lafa bullee nu kaasee mana Waaqayyootti walitti nu qabee galanni isaaf haa ta'u. Bakka eebbatti argannu, bakka abdiitti turannu, bakka jireenya lubbuu keenyaa du'atti mo'annee mootummaa Waaqayyoo dhaallee ittiin jiraannu abdii godhannu kanatti argamuun nuuf waan gaariidha. Asitti akkuma walitti nu qabee mootummaa isaa Asaraa Tsiyoon ishee jedhamte samii irratti jirtutti Waaqayyo lakkoofsaa utuu hin hir'isin hunda keenya walitti nu haa qabu. Guyyaan har'aa keessumaa amma yeroon keessa jirru tsoomii filsataa keessumaa waa'ee giiftii keenyaa maaramii baay'isnee kan itti barannu, baay'isnee kan itti wawwaannu, baay'isnee seenaasee akkasumas galata ishee baay'isnee dhageenyu gatii ta'eedhaa fi nuyis immoo guyyaa har'aa wangeela Luqaas boqonnaa 1:35 irraa isa jiru mata duree godhannee waa'ee giiftii keenyaa haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baranna. Kan barsiisu Waaqayyoodha. Iccitii isaa kan dhokate kan ibsu Waaqayyoodha. Namni as dhaabbatee sababa ta'eetu Waaqayyoof meeshaa tajaajilamuu ta'ee dhaabbata. Kanaaf an kan inni ittiin dubbadhu arraba koo naa qindeessee, sinis kan ittiin dhaggeessan immoo jirra oolchistanu laphee keessan akka Liidiyaa isinii banee sagalee Waaqayyoo darbatamee lafa qophaa'e laphee keessan irra bulee firee 30, 60 fi 100 akka baasuu danda'u Waaqayyoon hunda keenya nu gargaaru. Hafuurri qulqulluun seerra bulaa, humni Abbaas si golboobaa. Hafuurri qulqulluun seerra bulaa, humni Abbaas si golboobaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:35 irra kan jirudha. Jecha kana kan dubbate Waaqayyo biratti, Waaqayyo fuulduree dhaabbatee kan tajaajilu ergamaa Waaqayyo kan ta'e qulqulluu Gabreelidha. Kana sirriitti hubachuun nu barbaachisa. Jechi kun jecha lubaa, jecha salallabaa yookaan jecha kan kuwaas dhaabbadhee jedhuu miti. Jechi kun jecha qulqulluu Gabreel ergamaa Waaqayyo isa Waaqayyo fuulduree dhaabbatee tajaajiluudha. Maali Waaqayyo fuulduree qabaayii, booda qabaayii, bitaaf mirga qabaayii jettanii gaafachuu dandeessu. Waaqayyoon qabu, fuuldureen qabu, dudduban qabu, bitaaf mirga hin qabu. Waaqayyoon garuu bakka galanni isaa gallu sun, bakka ergamoonni isaaf ergaman sun, asis mana qulqulluu Waaqayyoo keessatti bakka sagaleen Waaqayyoo dhaga'amu, bakka aarsaan isaa dhiyaatu fuuldura Waaqayyoo jedhama. Gatii ta'eedhaaf Zakkaariyaasiinis Waaqayyoon akkanuma jedheetu Luqaas, wangeela Luqaas boqonnaa 1 irratti an Waaqayyo fuulduree dhaabbadhee kan hin tajaajiluudha jedheetu Zakkaariyaasittis qulqulluu Gabreel himee jira jechuudha. Kanaaf fuuldura Waaqayyo jechuun lafa harkaa dhaamsa fudhatanii irraa deeman walee Waaqayyo akka namaa oddoodhaan hundeeffamee fuuldurri isaa asii, dudduboonni isaa asii, bitaan isaa asii, mirgi isaa asii kan jedhamu hin jiru jechuudha. Waaqayyo hafuura bakka hundumaa jira. Bakka Waaqayyoon hin jirre hin jiru jechuudha. Hafuura qulqulluu. Waaqayyo hafuura. Hafuura qulqulluudha. Bakka Waaqayyoon hin jirre yoo qoccoo baasannee wal fiigne yookaan immoo
yoo akka qurxummii galaana keessa buunee daakne yookaan immoo miillaan amma dandeenyu yoo deemne bakka Waaqayyoo hin jirre ga'uu hin dandeenyu jechuudha. Iddoo hundumaa gati jira ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni tokko mana Waaqayyoo deemna ala jettanuun maal Waaqayyoon mana koo hin jiru isiniin jedha. Jira moo hin jiru mana isaa? Lafa Waaqayyoon hin jiru jenneerra kaa. Bakkuma Waaqayyoon hin jirretu hin jiru. Bakka hundumaa Waaqayyootu jira. Garuu bakka walitti dhufnee Waaqa keenya galateeffannu, bakka aarsaa isaa galata isaa dhiyeessinu kun fuuldura Waaqayyoo jedhama. Bakka waltajjii araaraa kun, bakka waltajjii wangeelaa kun fuuldura Waaqayyoo jedhama. Akkuma kanas immoo Suraafeeliif Kirubeel ergamoonni Waaqayyoo isa galateeffachuuf fuula isaa laaluuf sodaataniis, fuula isaa laalaniis jiraachuu hin danda'ani. Namni akkuma aduu ija isaatiin guutee ilaaluu hin dandeenye kanatti humni ija foon keenyaa kun Waaqayyoon ilaaluu hin danda'u. Kanaaf Suraafeel Kirubeelillee qoccoo isaaniitiin fuula isaanii haguuganii qulqulluu jedhaniitu dadhabina malee isa galateeffatu jedha. Ergamoota Waaqayyooti jira. Teessoo Waaqayyoo jedha. Waaqayyoo dadhabee waan ta'u yookaan kabaja argatee waan ta'us miti. Namaaf akka galutti, akkaataa namaa galutti mul'achuu isaa ibsuu isaati malee Waaqayyoo akkuma jara mootummaa mootota lafarraa kana teessoo qabatee waan ta'uu qabatu miti jechuudha. Iddoo hundumaa jira gatii ta'edha. Galanni isaaf haa ta'u. Bakka kanaayyuu qulqulluu Gabri'eel Waaqayyoon bakka tajaajilu kanarraayyuu ergamee gara mandaraa tokkotti, gara Naazreet Galiilaa bakka jedhamtu tokkotti intala kabajamtuu durbee tokkotti ergamee dhufe. Durbeen sunis Giiftii Maaramii jedhamti. Dhaamsa misraachoo qabeefii dhufe. Filatamuu isaa ibsuudhaaf dhufe. Yeroo tsooma keenyaa kana kan baay'isnee dhaga'uu qabnu galata Giiftii keenyaa Maaramii gatii ta'eedhaaf. Abbootiin keenya jarri duraanii waa'ee Giiftii keenyaa Maariyaamii maal jedhanii jiru isa jedhus barumsa keenya kanarra keessatti illee hin laalla jechuudha. Yookaan amantoonni biraa biratti Giiftiin keenya Maariyaamiin akkamitti ibsamtii isa jedhu kanas immoo hin laalla jechuudha. Cimsinee Atnaatiyos fa'aa qulqulluu Efreem fa'aa maal jedhanii waa'ee Giiftii keenya Maariyaamii ibsani. Jarri duraan amantaa isaaniitiin cimoo ta'anii qalbii isaanii sassaabamee fi waa'ee hafuurawwaa kanaan fudhatamanii iccitii samii kana, iccitii hafuurawwaa kana ilaaluu danda'an akkaataa kamiin kana qoratanii ibsanii hafuurawwaadhaan akkamitti ibsan isa jedhu kana tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Gatii kanaatiif qulqulluun Gabri'eel gara Giiftii keenyaa Maariyaamii dhufee misraachootti Elsaabeetiin ulfooftee jaajaffaa booda ergamaa qulqulluun Gabri'eel Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naazreet jedhamutti ergamee jedha Wangeelii Luqaas boqonnaa 1:26. Ergaan isaas gara durboo Maariyaamii jedhamtu tokkootti ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoo fi kaadhimamtee turtee jedha. Kun hiika baay'ee qaba. Keessumaa dhaloota amma jirutti kaadhimamuu fi eerumuun maal akka ta'e addaan baasee kan hin beekne keessatti, walitti makee kan ilaalu keessatti, keessumaa kaadhimamuu fi fedhii fooniif fedhii hafuuraa addaan baasee nama hin beekne keessatti ibsuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a.
Maaliif namoonni tokko tokko keessumaa dhiirriif dubartiin wal argee eebba waaqayyootiin eebbifamanii waliin jiraachuun kenna waaqayyooti. Kun cubbuu hin qabu. Wal fuudhanii gaa'ilaa waliin jiraachuun eebbifamaadha. Garuu kan sagaagalummaa keessa cubbuu keessa jiraatu dhiirri tokko dubartii tokko arguu miti uffatuma see argeellee kan fedhii sagaagalummaan itti ka'u meeqa jira. Akkasumas dubartiin fedhii sagaagalummaa qabdu dhiira tokko argitee fedhii foonii ishee kan itti ka'u meeqatu jira jechuudha. Kanarraa waaqayyoon keenya nu haa eegu. Inni kun fedhii foonii akkaataa waaqayyoon nuun hin eeyyamneen dhimma itti ba'uudha. Teessoo qulqullummaa waaqayyoo kan ta'e mana qulqullummaa waaqayyoo foon keenya kana xureessuu jechuudha. Kanarraa amma danda'ametti of eeggachuun baay'isee barbaachisaadha akka amantaa kiristaanaa keenyaatti jechuudha. Maaliif namoonni baay'een hiika kanarraa ka'ee wangeela Luqaas kana Yoosefiidhaaf kaadhimamtee jirtii ala jedhamu hiika isaa kana baruu dhiisuurraan kan dogongoranu tokko gatii dogongorri jiruudhaaf sirreessaa deemuun baay'ee barbaachisaa gatii ta'eedhaaf. Sababni giiftiin keenya Yoosefiidhaaf kaadhimamtes umuriidhaanis walitti dhufaniidhaafis miti. Inni jaarsa ijoollee kan qabu haati manaa kan irraa duuteedha. Garuu waaqayyoon kan sodaatu, waaqayyoon kan kabaju, ayyaanni waaqayyoo kan isarra buleedha. Qulqulluu ta'ee isee eeguudhaaf waaqayyoo karoora fayyisuuf jiru sana kara kana gara giiftii keenya maaramiidhaan hojjechuudhaaf waan jiru kana irratti hojjechuudhaaf iyyuu Yoosefin inni waaqayyoon sodaatu sun giiftii keenya maaramiin kaadhima isaa akka taatu waaqayyo eeyyame. Maatiiwwan waaqayyo waa'ee giiftii keenya maaramii sooma filsataa kana keessatti galata sirna galatoo giiftii keenyaatu dhaggeeffatamaa. Subaa'ee torban lamman kanaa 10 kanaa hundumtuu daa'imaa jalqabee umurii waggaa 7 jalqabee daa'imatti morma isaaniitti naxalaa kana hiinee akka jarri foolii xaanaa baranii akka edaloo qiddaasee sirna qulqulleessaa kana baranii mana amantaa keessatti akka guddatan ala of danda'an akka hin daganne hin godhamaa jechuudha. 10 lammaan kun keessumaa biyyatti yeroo barumsi cufamu gatii ta'eedhaaf hundumtuu maatii wal qabatee dhaqeetu soomee 7 lamas gatii taateef eebba argata. Eebbi waaqayyo hunda keenyarra bulu. Waadaan giiftii keenya maaramii hunda keenyarra bulu. Gatii kanaatiif guyyaa har'aas mee cimsinee waa'ee giiftii keenyaa dubaroo maaramii qabxii 4 waliin ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa filannoo waaqayyoo keessatti gumaacha maaramiin qabdu sana ilaalla. Filannoo waaqayyoo nama fayyisuuf qabu sana keessatti gumaacha giiftii keenya maaramiin qabdu. Namoonni tokko seenaa giiftii keenya maaramii waan waggaa 2000 dura ta'ee darbe akka seenaatti waan seenessanu godhanii namni ilaalan jiru. Garuu isa miti dubbichi. Living testimony jedhu wabii ragaa isa jiraataa ta'eedha. Hojii waaqayyo nama fayyisuu keessatti waa'ee giiftii keenya maaramii ala jennu ragaa isa jiraataa ta'e testimony. Nuyi amma baanee dhugaa baanaa dhugaa ba'umsi inni yeroo hundumaa jiraatu filatamuu giiftii keenya maaramii kanaanii waaqayyo ummata isaatiif waan inni taasise kun jechuudha. Hin darbu inni kun jechuudha. Seenaa al tokko waan tokko ta'ee darbee sana miti jechuudha. Jireenya namaa keessatti fayyina namaa kana keessatti giiftiin keenya maaramiin bakka seen qabdu bakka addaati jechuudha.
Yoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin amannee maqaa isaatiin kiristaana jedhamnellee nu Kiristoositti kadhannee inni nu dhaga'ee jira yoo jennellee giiftiin keenya maaramiin immoo isee jalqaba waa'ee Waaqayyootti amantee waan ergamaa qulqulluun Gabri'eel itti hime amantee akkati jette naaf ta'uu ishee jetteera jechuudha. Nu dursite jechuudha, amantaadhaan nu dursite jechuudha. Waan Waaqayyo seerratti hojjechuudhaaf kee haa ta'u naaf ta'u jettee kan simatte jechuudha. Filatamtu of kennitee Waaqayyoodhaaf. Gati kanaatiif inni jalqabaa barumsa keenya kanarratti kan nuyi ilaallu Waaqayyo akkam hojii uummata isaa saba isaa fayyisuu keessatti gumaacha isheen qabdu kan ittiin ilaalludha jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:28 irratti simboodhaan kan guutamte Waaqayyo si wajjin jira ittiin jedhe qulqulluun Gabri'eel simboodhaan guutamte, kennaadhaan kan guutamte, hafuura Waaqayyootiin kan guutamte Waaqayyo si wajjin jira. Inni kun sababa qaba. Namni inni jalqabaa Addaam inni jedhamu kufaatiin kan isaaf ta'e karaa Heewaan dubartittii ishee jalqabaa sanaan gatii ta'eedhaaf. Karaa ishee sanaan immoo Waaqayyo kan itti hime sana ajaja Waaqayyoo sana eeguu dhiistee karaa bofa sanaatiin gorsa bofaa sana dhageessee firee muka sanaa nyaattee du'a ofitti fiddee mana Waaqayyoo bakka Waaqayyoo jara kaa'e gannata sana keessaa ba'uu seetiin ajajamuu dhiisuu seetiin badiin duuti bara baraa dhaloota namaa irratti ta'e. Kanaaf Heewaan ishee lammaffoo kan jedhamte giiftii keenya qulqulleettiin maaramiin ajajamuu seetiin kana haadha ishee isa duraa ajajamuu dhiisuu ishee sanaan duuti gara addunyaa kanatti akka dhufu kan ta'e ajajamuu seetiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iseerraa akka dhalatu ta'eetu du'a keenya gara jireenyaatti nu jijjiire. Galanni isaaf haa ta'u. Akka lafoo sanyiin utuu irratti hin faca'in sanarraa Addaam inni duraa suni inni seera Waaqayyoo cabse suni argame. Addaam inni lammaffoo Yesuus Kiristoos Addaam lammaffoo jedhama. Jalqaba namaa inni duraanii du'a namaatiif, miidhamuu namaatiif, si'oolii galuu namaatiif sababa akka ta'e Addaam inni lammaffoo kan jedhamu Yesuus Kiristoos lafa sanyii irraa hin facaafamne, hin qotamne sanarraa yoo Addaam inni duraa biyyoo sanarraa toshame akkasuma Addaam inni lammaffoo immoo durbee giiftii keenya maaramii irraa dhalate durbummaadhaanii jechuudha. Kun hojii Waaqayyoo nama dinqisiisu. Addaam inni lammaffoo giiftiin keenya anduruwaa wanta jettu kana hundayyuu hin beekuu jette ergamaa qulqulluu Gabri'eeliitiin maal jechaa jirta? Waan ati jettu kana hundumaa hanoo hin beeku, yaadaanis hin beeku, hojiidhaanis hin beeku jechuuseef akkana jedhu. Ergamichis isheetti mul'atee Waaqayyo gooftaa si wajjin jira oo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhe. Maariyaamiinis nagaa kana yommuu dhageessu yaada seetiin dhiphattee kun maal jechuudha jettee gaafatte. Yommus ergamichis isheedhaan yaa Maariyaamii Waaqayyoo biraa ayyaana argatteettaan sodaatin kunoo ni ulfooftaa ilmas ni deessaa maqaa isaa immoo Yesuus jettee moggaastaa jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:30 irratti inni guddaanii ta'a ilma abbaas jedhamee ni waamama.
ilma Abbaas jedhamee ni waamama. Waaqayyo gooftaan teessoo abaabilee isaa Daawitinii kennaafi maqaa Yaaqoob irratti bara baraan ni mo'a. Barri mootummaa isaa asiruma hin qabu ittiin jedhe. Ilma abbaa jedhama. Ilma abbaa jedhama. Nama ajaa'ibaa. Isin waan akkanaa anoo ilma godhachuu yaadaanuu na keessa hin jiru. Akkamitti kun ta'a anoo durbaa jetteetti deebiste. Isa amma dhaloonni ammaa kaasu kana jechuudha. Maaliif dhaloonni ammaa fedhii fooniitiin kan guutame amantiidhaan yoo ta'e malee kana hubachuu hin danda'u jechuudha. Wanti kun firee amantiitiin ija amantiitiin kan mul'atudha, kan argamudha. Ija amantiitiin kan fudhannudha. Maaliif? Durbi da'uu iseetiin dura dubartii iseen yeroon da'umsi isee irra darbe Elsaabeet kan jedhamtu dulloomte haati manaa Zakkaariyaas ji'a ja'aan dura ergamaan Gabri'eel kun itti dhufeetu utunni mana qulqullummaa keessatti Waaqayyoo tajaajilaa jiru itti dhiyaatee yaa Zakkaariyaas atamma wanaa Waaqayyoo inni tajaajilaa jirta garuu rakkina tokko mana kee keessa jira irruu tokko qabda irruu kee kana sii guutuudhaaf Waaqayyoo biraa ergamee dhufee jedheen maali eessaa dhufte ergameen dhufee ilma godhattaa jedheen ayee utuu ergamtee ma Waaqayyoo biraa dhufte umurii koo yoomuun laalta dhugaadha ilmaan qabu kadhachaan ture amma wanaa dhabee kadhachaan ture ilmaan qabu manna koo keessatti wanti hundumtuu guutee garuu kan na dhaalu ilma tokkollee hin qabu jedhee gaddaan ture garuu maal godha yeroon isaa darbeera anoo dulloomeera haati manaa koo dulloomtee jirti kun akkamitti ta'uu danda'a ittiin jedhe ani koo ergamaa qulqulluu Gabri'eelidha Waaqa biraa ergamee dhufe kanaaf waan an sitti hime hin amanne amma wantan sitti hime kun ta'utti afaan kee duudaa haasa'uu hin dandeessu jedheen achi tajaajilaaf gaafa ba'u waa tokko haasa'uu hin dandeenye akka waa tokko afuurritti mul'ateetti namoonni hubatan Elsaabeexis isa booda ulfooftee ji'a ja'a booda gara giiftii maaramiitti kan inni dhufe jechuudha ergamaan kun isee dulloomte yeroon irra darbeera kana booda da'uu hin dandeessu gogdeetti isee jedhamte kan lalisiisuu danda'u kan maddisiisuu danda'u kan biqilchisiisuu danda'u isee dulloomte kanaaf ilma kennuu kan danda'u akkasumas immoo isee durboo kanarraa immoo ilmi abbaa dhalachuudhaaf jiraa jechuudha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanti Waaqayyoodhaaf hin danda'amne tokkollee hin jiru maatiiwwan Waaqayyoo jireenya keessan keessatti waan isin irratti irrate mana keessan keessatti waan irrate biyya keenya keessatti waan irrate addunyaa kana keessatti waan irrate eenyu guutuu danda'a? Waaqayyoon nu guuta jara keenya jara aangoorra jira nu laaluu dandeenya haati manaa abbaa manaa laaluu dandeessi abbaan manaa maal ati hin guuttu jedha abbaan manaa haadha manaadhaan ati guuti jedha haati manaa abbaa manaadhaan ati guuti jetti ijoolleen abbaadhaan ati naa guuti haadhaan ati naa guuti jetti ummanni jara aangoorra jiran isin naa guutaa jedhaan jarra aangoorra jiran immoo isin guuttadhaa jedhanii gad deebisu hirruun inuma jira eenyu guutuu danda'a? Ala baay'ee mootummoota humna qaban qabeenyaas horatanii jiran hanqina waan hin qabaanne nutti fakkaachuu danda'a. Hundumtuu amma uumama ta'etti hanqina qaba. Kan uumama ta'ee hanqina hin qabaanne hin jiru. Hanqina isaa sana eenyutu guuta? Waaqayyootu guuta kan hanqina hin qabaanne guuta. Waaqayyo hanqina waa tokko hin qabu. Nan qabee nan fixee hin jedhu. Amma humna hin qabaa ture nan dadhabee hin jedhu Waaqayyo. Waaqayyo jabaadha. Waaqayyo hundumaa kan qabu. Hundumaas kan uume Waaqayyo kan dadhabu kan dhabus kan hin qabaannedha. Kanaaf irruu laphee keenya keessa jiru ammallee yeroo sagalee Waaqayyoo kana dhageenyu lubbuu keenya keessa ayyaana keenya keessa mana keenya keessa bakka hojii keenyaa bakka maatii keenyaa waan irrate baay'ee jira eenyutu guutuu danda'a? Waaqayyo nuuf haa guutu.
Isa nuyi jennee dadhabne maal booda dadhabne yaannee dadhabne jara keenya maal nu wayyasa jenne Waaqayyo gochuu danda'a. Zakkaariyaasan dadhabeera maal gochuu danda'a. Kana booda dulloomeenis haati manaa koo Elsaabeexis dulloomte jennaan dulloomtullee nafu Waaqayyoon hojjeta jedheetu Yohaannisin akka jarri godhatanu hilma kenneef Waaqayyoof galanni haa ta'u. Gati kanaatiif kana booda gara giiftii keenya dubaroo maaramiitti dhufe. Ji'a booda dhufe gara giiftii keenya maaramiitti. Nagaan siif haa ta'u yaa durboo maaramii jedheen ayyaanni Waaqayyoo sirra jira. Hafuurri Waaqayyoo sirra bulaa. Abbaanis ayyaanni isaa si golboobaa, humni isaa si golboobaatti jedheen. Kanaafuu hilma ni deessaa aangoonsaa kan bara baraan ta'e sanyii Yaaqoob irraa kan ta'e ilma abbaa kan jedhamu. Maal anoo dhiiran beeku Waaqa biraan immoo dhufe jette utuu Waaqa biraa dhufte an durba kan ta'e akkamitti wallaaltaa jechuu seeti an kanan beeku akkamitti ta'a kun hojii hafuura qulqulluutitti jedheen. Waaqayyo biratti hafuura qulqulluudhaan guutamtee jirta, simboo argattee jirta, filatamtee jirta. Kanaaf kun hojii hafuura qulqulluuti kana yaaddain. Akka Zakkaariyaasiidhaan duudaa taataa haasa'uu hin dandeessu jedhee adabe. Gifti keenya maaramii garuu adabuu hin dandeenye. Naasisuullee hin dandeenye. Maaliif haadha gooftaa isaa taati kaa ergamichaafuu haadha gooftaa isaa taati. Gati kanaatiif gifti keenya maaramiidha. Akkaataan iseen hilma see Yesuus Kiristoos ittiin deesse seenaa bara tokkoo ta'ee waan dubbifamee irra darbuuf namoonni tokko eega seen deessee booda Yesuus Kiristoosin amannee jirra seenaan see maal godhaa jedhanii irra darbuu kan barbaadanu Yesuus Kiristoosin amananii ala fudhatanu eenyu wajjin jure. Eessa ba'e Yesuus Kiristoos fooniin dhalachuu isaa sanatuyyuu Yesuus Kiristoos akka ta'ee mul'ate kan nu taasise isaan duraa Yesuus Kiristoos qaamaan hin mul'anne fooniin hin mul'anne ture hin mul'anne. Abrahaam utuun dhalatin dura kan turedha garuu fooniin akka kanatti hin mul'anne. Fooniin kan qabamee jaalalli namaa isa qabee fooniin kan inni mul'ate gifti keenya durboo maaramiirraa eegaa dhalatii booda jechuudha kan inni mul'ate. Akka namoonni kaan jedhanu foon inni nu nyaannu fooni Yesuus Kiristoos, foon inni nu nyaannu dhiigni nu dhugnu foon koo dhugaa foon koo nyaadhaa dhiiga koos dhugaa jedhee kan inni kakuu haaraa kaa'e sun tumaamessicha oolaa Faasikaa isa kakuu haaraa keessa jiru of taasisee of dabarsee kennuusaa. Namoonni tokko irra caanii deemanii foon maaramii nyaannee dhiiga maaramii dhugannee jedhanu kunis sirrii miti jechuudha. Kana sirreessu kun dogongora jechuudha. Akka Yesuus Kiristoositti nama guutuudha namas waaqas jennee ala jennu foon iseerraa fudhatee nama ta'ee mul'atee jira. Gati kanaatiif kan nu nyaannu nyaadhaa dhugaa hodhaa kana nyaadhaa kana dhugaa kan inni jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti kaase foon Yesuus Kiristoos dhiiga Yesuus Kiristoos isa tumaamessicha guyyaa Faasikaadhaaf ta'e yaadannoo koo kana amma dhumaatti taasisaa isa jedhe jireenya bara baraa irraa argattu isa jedhe sana sirrii dhumatti hubachuun nu barbaachisa jechuudha. Inni kun doogumaa isa jedhamu. Inni kun iccitii nama ta'urraa iccitii qurbaanaa keessas galaa jechuudha. Isa kanaaf immoo bu'uura kan taate lafa sanyiin irra buune qonnaa qotee bulaan hin qonne taatee kan argamte akka Addaam isa jalqabaatiif biyyoo qotee bulaan tokko irraa hin qonne irraa akkuma argame giftii keenya dubaroo maaramiin isaaf hojiinni nama ittiin fayyisu keessaa isa guddaa tokko ta'eetiyyuu kan jirudha jechuudha. Kana hubachuun baay'ee nu barbaachisa maatiiwwan Waaqayyoo. Gatii kanaatiif giftiin keenya Maariyaamiin ayyaana guutuudhaan kan guutamte akka ta'eef ayyaanni Waaqayyoo kan iseerra jiru kan iseerra bule ta'uun baay'ee barbaachisaa. Namni kun hafuura Waaqayyoo qaba, namni kun ayyaana Waaqayyoo qaba jettu namaan illee ala Waaqayyoodhaaf ajajamu abboomamu. Iseen immoo kana caalaayyuu
Waaqayyoon filatamtee jirti jechuudha. Ati dubartoota keessaa addadha. Kan dubartoota keessaa si fakkaatu tokkollee hin jiru. Isa kana sirriitti hubannu. Gati kana waa'ee giiftii keenyaa dubaruu maaramii dubartoota keessaa adda akka taate. Nama fayyisuu, Waaqayyo nama fayyisuudhaaf hojii hojjete keessatti bakka gumaacha guddaa kan qabduuf Waaqayyo teessoo godhatee kan filateedha. Teessoo Waaqayyo taatee kan filatamte. Yaa ayyaana qabeetti gammadii. Teessoo Waaqayyo, bulmaata Waaqayyo taatee kan filamte. Anis bulmaata Waaqayyooti, atis bulmaata Waaqayyooti. Nu hundumtuu bulmaata Waaqayyoo miti. Eega amanne namoonni jennu jira. Eeyyee garuu kan maarame ammas adda. Kan maarame ammas adda. Teessoo Waaqayyoon ta'usee lapheen koof lapheen kee amma isa amanteetti teessoo Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo sirratti akka hojjetu, ayyaanni Waaqayyo sirratti akka boqotu, ayyaanni Waaqayyo dhufee nurratti hojii amantaa akka nu hojjechisiisu of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Kan giiftii keenya Maariyaamii garuu addaati, dubartoota keessaa adda. Kan akka ishee kanaan dura hin turre amma hin jiru, gara fuulduraattis hin jiraatu jechuudha. Iccitii Sillaasee kan irratti argine, ilmi abbaa kan irraa dhalate. Iccitii guddaadha kanaaf kan fo'amte, kan filatamteedha giiftiin keenya Maariyaamii. Kanaaf isee kabajna. Waaqa seedhaan jechaan jiru. Iseen haadha isheef abbaa seerraa kan dhalatte. Akkuma nama kaanii dhalatteetti haadhaaf abbaa seerraa dhalatte. Nama guutumatti nama ishee. Ilmi isheen deesse garuu foon iseerraa fudhate. Iseerraa dhalachuudhaan nama kan ta'e, guutummaan nama, ilma abbaa immoo jedhamee abbaa lafarraa kan hin qabaanne, abbaan isaa samiirra isa jirudha. Ajaa'iba! Hojii ajaa'ibaa! Inni iseerraa dhalate kun, foon uffate kun, wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti isa jiru, innis nama ta'ee foon uffatee isa jedhamee barreeffame. Iseerraa foon inni uffate kun isa duraan dursee jechicha Waaqayyoo bira ture. Duraan dursee isa ture, Waaqa isa ture, jechicha sanatti iyyuu dhufee nama ta'e. Nama ta'ee hunda keenyatti mul'ate, firannuu ta'e jechuudha. Fooniin nu firoomsate jechuudha garaa giiftii keenyaa Maariyaamiiti. Kanaaf ayyoonni amantaa obboleessa nuu ta'ee, fira nuu ta'ee nu firoomfate. Silaa cubbamaarraa baqatu, silaa hiyyeessarraa baqatu, sila isaa wanjala hojjete, yakka hojjeterraa baqatu ture. Waaqayyo garuu nutti dhufe, nu jaallate, nutti firoome. Foon namaa karaa ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoosiitiin giiftii keenya Maariyaamiirraa foon keenya fudhate. Isa salphatee jiru kana gara kabajaatti wal kaase. Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Of hin tuffatinaa jara keenyaa, ijoollee Waaqayyootis. Cubbuu kamiyyuu yoo hojjenne gocha Waaqayyo nuu godhe, badhaasa Waaqayyoon nu badhaase, kenna Waaqayyo nuu kenne kana ammamtaa sana kan ga'u hin jiru. Gatii kanaa qalbii jijjiirradhaa gara Waaqayyootti deebi'a. Cubbuun kan Waaqayyo irraa hin fageessu. Utuu cubbuu keenya beeku, utuu balleessaa keenya beeku, utuu dadhabina keenya beeku, utuu san cubbuu keenya laalee namni quba nutti qabuyyuu isa keessaayyuu Waaqayyo nu filatee akka keenyaa nama ta'e. Ilma isaa tokkicha ergee Yesuus Kiristoos giiftii keenya Maariyaamiirraa nama ta'e. Abeeyya jaalala Waaqayyoo isa kan akkamiin ibsina jara keenya? Iccitii kan akkamiin ibsina? Hiriyaa kee, maatii kee keessa isa jiru, isa waliin hojjetu, cubbuu tokko alan hojjetu, maqaan isaa ala ka'u irraa baqatta. Maqaan isaa badeera nama kana jette. Ani isaa wajjin amala na balleessattee irraa fagaatta, irraa baqatta. Wanta sanan na hojjetu hin hojjenneen beektu, gatiidhuma dubbatameef immoo ta'uu danda'a. Kan irraa baqattu, irraa fagaattu, an akka koo akka isaa maqaan koo akka hin banne jettee irraa baqatta. Inni garuu Waaqayyo
nu barbaacha dhufe. Maqaa gaariitu nu hin qabaatiin nu barbaacha dhufe. Foon keenya xuraa'ee abboomamuu didee utuu jiruutu kottaa isinin jaalladhadhee Waaqayyo foon namaa garaa giiftii keenya maaramiitiin uffatee jechuudha nama ta'e. Maal jaalalla akkanaa jara keenya? Maal jaalalla akkanaa? Isa salphatee jiru akkaataan itti kabaje gaafa ilaallu. Salphina keenya fuudhee qaraanii irratti fannise. Foon keenya fuudhee cubbuu keenya fuudhee cubbamaa isa ta'e qaraanii irratti fanniseetu du'ee achii booda isa duuti mo'achuu hin dandeenyeen wal kaase. Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Kanaan booda duutanii kan haftan miti. Arrakkina keessan, gidira keessan, dhiphina keessan kunoo fudhadhee qaraanii irratti isinii fannifamee, isinii wareegamee, isinii ajjeefamee tan hin jira. Oolaa tumaamessa Faasikaati isinii qalamee tan hin jira. Dhiiga koo dhangalaasee hin jira. Kanaafuu isin ijoollee isa mo'ataati malee kan mo'amee mitii nuun jedha galanni isaaf haa ta'u. Kana keessatti giiftiin keenya maaramiin seenaa dubbatamee darbu qabdituun ta'in seenaa jiraataa teestimonii laayif teestimonii yookaan immoo yeroo hundumaa seenaa kana keessatti kan jiraatudha giiftiin keenya maaramiin. Kabaja qabnaaf jechuudha. Adda dubartoota keessaa jennaan jechuudha. Yaa qulqulleetti nuu kadhadhuu jennaan waadaa seetiin yaa Waaqayyo nutti araaramii jennaan. Fannoodhaa gaditti kan argaman hundaaf kunooti laa ijoolleen kee jedhee karaa Yohaannisiin akkuma kenne Yohaannis 9:9 irratti tole yaa maaramii haadha koo jennaan iseedhaaf galata galchina. Iseen waaqeffannaa miti galata seedhaa kennina. Kan waaqeffannu Waaqayyoodha. Waaqayyoon malee gubbaa samii irratti lafa kana irratti gadi fagoo galaana keessatti kan waaqeffannu tokko illee hin jiru. Waaqayyo duwwaatu waaqa. Uumaa hundaa kan ta'e kan hunda dursee kan ture hunda kan uumeef hunda dabarsee kan jiraatu waaqa duwwaadha. Qulqulloota irratti keessumaa ammoo giiftii keenya maaramii irratti kan inni hojjeteef garuu galata seedhaa gashina. Galata sii ta'a. Sa'aatii lana qiddeesti giiziidhaan ala jedhamu yaa maaramii nuuf kadhadhuudha. Kadhannaan sirra miti amma yeroo ammaatti jara kaan irrallee hin jiru. Waadaa kee isa ala sana sii galameen nu yaadachiisidha. Yaa Waaqayyo waadaa seera ala sana galtee dhiifama nuu godhiidha. Maatiiwwan Waaqayyo. Gatii kanaatiif qulqulleettiin maaramiin waadaa seen qabduu fi waan Waaqayyo nuu fayyise hojii fayyinaa keessatti kan isheen qabdu waan guddaa bakka guddaa akka ta'e isa kanaan hubannaa jechuudha. Inni lammaffaan amantii guutuudhaan ajajamu, amantii guutuudhaan Waaqayyoodhaaf ajajamu, amanamummaa qabaachuu, amanamummaa sanaan guutumatti Waaqayyoodhaaf ajajamu iseerraa baranna giiftii keenya maaramiirra. Amantii qabna jenna ala baay'ee. Amantii qabna jennee amantii sanaan waan nu beennu halatti Waaqayyoon akka hojjetu amanuun garuu nu cinqa. Nu dhiphisa. Maal akkamitti ta'a? Nama Waaqayyoo taanee amantii qabna jennee beekumsa qabnuun garuu hidhamnee jiraanna. Kana yoo goote isa kana ta'a, kana yoo goote isa kana ta'a jedhee saayinsiin isa nutti hime. Beekumsa addunyaa kanarraa muuxannoo jireenya addunyaa kanarraa argine amanneet kana ta'uu dhabaannaan rakkina keenya soolushinii akkana goonee asiin akkana fiduu dhabaannaan kun akkamitti ta'uu hin danda'u jennee kan cufnu jirra al tokko garuu dogongora. Maaliif Waaqayyoodhaaf bakka kennuun hafuura Waaqayyootiif hojii Waaqayyootiif bakka kennuun baay'ee barbaachisaadha. Giiftiin keenya maaramiin dur bakka taate dhiira kan beekne hin beekti. Kanaafuu gaafatte anoo dhiira hin beeku kun akkamitti ta'aa jette. Kun hojii Waaqayyoo hojii hafuura qulqulluutii jennaan tole yaa Waaqayyo akkuma jecha keetii naaf haa ta'u ergamaa Waaqayyoo jette. Dafanii amananii deebi'uu jechuudha. Waaqayyoodhaan deebi'anii hojjechuu jechuudha.
inni hojjeta inni danda'a jechuudha. Ala baay'ee humna keenya waan dadhabnu, qabeenya keenya, beekumsa keenya shaakallee waan dadhabnu waan baay'ee jira. Eenyuun danda'a sanaaf deebii? Eenyuun danda'a? Waaqayyo deebii qaba jara keenya. Waaqayyo deebii qaba. Nu al tokko ayyaanni keenya dadhabee jilbi keenya dadhabee keessi keenya onneen keenya boodatti harkifatee boo maal baasu maan baastu kun callu manneenuma maal baastif damma maaloodha dhama raasuu jedhamnee itti dhiisnee iyyuu deebina al tokko fedhiin keenya laphee irraa yoo ta'e yoo waaqayyoodhaaf ajajamna yoo ta'e kattaa keessaa bishaan baasuu danda'a waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Waan hin danda'amne hojjechuu danda'a. Jireenya keenya keessatti sodaadhaan qabamna baay'ee. Intaa wanti kun hin ta'u wanti kun hin dhufaa wanti kun hin dhufuu wanti kun garuu namoota amantaa jedhamnee waamamna. Maqaa waaqayyootiin waaqayyo kana naa godhaa jennee amanuu giiftii keenya maramii irraa barachuu qabna jechuudha. Amantii guutuudhaan waan waaqayyo jedhe amananii argamu. Yeroo ammaa kana maqaa giiftii keenya maaramii akkan taane walaarsuudhaan namoonni ala kaasanuun margina. Amantaan yeroo ammaa bara tiiktookii kana, bara feesbuukii, sooshaal miidiyaa kana kan walaarsuudhaaf hojii odeessanii buluudhaaf walaarsuudhaan kan irratti hojjetan waan baay'ee jiraachuu danda'a. Hin danda'amu hojii isaanii ta'e hojjetan akka barbaadan. Amantaadhaan garuu kan jirru mana amantaa keessatti akka amantaa ortodoksiitti garuu teoloojiyaan haa ta'an. Jarri teoloojii keessa ancient apostle jarri jedhama. Jarri kanaan dura ayyoota jedhamanii beekumsaaf amantii walitti fidanii jireenya amantiidhaan jiraatamu jiraachaa turan waan jarri nutti mangan akkanatti argina maatii wal waaqayyo. Jara kan fudhanne amma eegasii abaluutu na lallabee waaqayyo natti agarsiisee abaluu wangeela na barsiisee ala jedhamu giiftii keenya maharamiin Yesus Kristos beekna majannetti isa beekuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Kabaja seeraa ta'u akkaataa isheen naafa ta'u jettee amante sana guutuudhaan amanamummaa guutuu qabaachuudhaan waaqayyo waan beeknu walitti taasisuu akka danda'u iseerraa giiftii keenya maaramii irraa baranna jechuudha. Fakkeenya guddaa nuu taati jechuudha. Isa kanaaf qulqulloonni abbootiin keenya kan jennu ancient abbootii ala jennu amma 3rd centurytti jara turanidha. Bakka ala Kiristoos ture wajjin turanii isa booda waggaa 100 waggaa 200 waggaa 300 jechuudha. Waan jarri lafa ka'an baay'ee jira. Ala sanaa Greek philosophy ture, Athens philosophy ture, akkuma kana Roman empire gatii ala sanarra turee fi waan akkuma amma haaratti ilaallu amantaaf siyaasa ala sanaa jiru keessatti walitti makanii filoosofii ala sana jiruu fi ilaalcha ala sana jiru keessatti walitti makanii waan hojjetanii waan barreeffame baay'ee jira. Garuu isa kana keessa calalamee akkaataa ittiin adda ba'e jechuudha. Inni kun immoo ala gara Alexandriyaatti dhufu. Alexandriyaa biraa immoo Itoophiyaatti immoo gaafa dhufu. Gaafuma tokkotti daddabarsamee himamu wanti dhagaame wanti jalqaban turre wanti itti daddabalaa karaa dheerina kana keessaaf teeknooloojiin bara sana hin jiru keessa dhufe kana keessa immoo wanti waluma keessa baay'ee jira jara keenya. Isatu nu rakkisa jechuudha. Oriijinaali isaa sana bakka waaqayyo karoora inni nama fayyisuuf hojjete sana keessatti qulqulloonni qaban sana akkaataan itti boore kitaaba qulqulluu akkaataa itti kame keessatti akkaataa itti boore karaa deemanii sana keessa waan baay'ee jira. Kanaaf jenereeshinii jiru dhaloota amma jiru waaqayyoo irraa akka hin kutamne addan baane manni qulqullummaa waaqayyoo dhaloota dhufutti akka hin cufamne dhaloota kanaaf waaqayyootti akka giiftii keenya maaramii hin ta'a jedhanii amanuu fakkeenya godhatanii akka ka'anuuf testimony ragaa isa jiraata akka godhanii fudhatanuuf giiftiin keenya maaramiin kana keessatti gumaacha guddaa qabdi. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:38 irratti akkuma jedhame kunooti an tajaajiltuu waaqayyoo waan fedhe hojjetu jettee ammoo of kennitu jechuudha. Kanatu barbaachisa maatii waaqayyo. Al tokko qabeenya keenya kennina, al tokko yeroo keenya kennina, al tokko humna keenya kennina. Iseen waan hunduma see qabdu kennite. Waan hunduma see qabdu.
Atau kunooti an tajaajiltu waaqayyooti jette garuu haadha waaqayyoo taate jechuudha. Namoonni tokko tokko haadha waaqayyoo ala jedhamu salphaatti nuyi doktrinii incarnation gadi beeknuuf salphaatti hiikna. Ala faarfannus haadha waaqayyoo jennee hiikna. Inni kun namoota dhaga'anuuf gurra qabachiisa. Dee jarri kun waaqayyoon dhalate jedhuuyi. Eega dhalshee abbaan eessa jira ree? Haati eessa jirti ree? Waaqayyoo dhalatee waaqa ta'uu danda'aayi jedhanii incarnation yookaan iccitii nama ta'uu kana keessa isa jiru kan hin beekne meeqa jiru jechuudha. Tokko tokko kitaaba iyyuu barreessaniitu Trinitiin Ortodoksii isa Father, Mother and the Son jedhanii kan ka'anu jiru. Kun dogongora. Mother, Son and Father miti. Doktriniin Ortodoksii sirriitti hubachuu nu barbaachisa. Doktriniin Ortodoksii Trinitii inni jedhu sun maal jechuudha? Abbaa, Ilma, maal jettan? Sillaasee inni jedhu Trinitii inni jedhu maal jechuudha? Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Jarri kan kitaaba dogongoraa kan barreessan jiru. Karaa adda addaatiin dogongoraan immoo iccitii sadummaa kanas kan ilaalan jiru. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluun utuun dhalatiin dura kan ture. Fooniin nutti mul'ate. Fooniin nutti mul'achuu isaa Yesuus Kiristoos jedhame. Giftii keenya maaramii irraa dhalate. Giftiin keenya maaramiin immoo tolee angarbitti waaqayyoo tajaajiltu waaqayyooti eeganni kana narratti hojjechuuf jedhee akkuma inni jedhe haa ta'u akka jecha keetii haa ta'uu jetteetu waaqayyoodhaaf of kennite jechuudha guutuudhaan. Maatiiwwan waaqayyoo of kenninaa. Amma of kennina. Amantaadhaan hin deddeebina. Miilli keenya eega dhalannee eega of beekneedhaan jalqabnee mana waaqayyoo keessatti hin deddeebina. Waan amannu sun akka galmaan ga'u. Waaqayyo kan irratti hojjetu of kennee jirra. Waan nu daangessu baay'ee jira. An of kenneera jechuu koo miti. Waliin akka gara sanatti guddannuudhaaf. Waliin ofiin wal taanee wal qabannee wal jajjabeessinee amantaa keenya gara waaqayyoon nurratti guutuudhaan akka hojjetutti jechuudha. Isa kana immoo giftii keenya maaramii irraallee isa kana kan barannuudha jechuudha. Inni lammataa qabxiin lammataa jechuudha. Qabxiin inni sadaffaa giftiin keenya maaramii moodeelaa gad of deebisuu isa humility jennu gad of deebisuu jedhama akkana. Ani wordiin kun baay'ee hin jaallanne gad of deebisuu isa jedhu kana. Humility isa jedhu sana gad of deebisuu jedha. Garuu egaa ammaaf googilii irras kan galee jiru isuma kana gad of deebisuu isa jedhu kana. Sirriidhaa sirrii miti jirri afaan irratti hojjetu kana irra deebi'anii ilaaluu qabu. Garuu humility isa jennu kana model of humility isa dhaloota dhufuuf kisoomina isa jennu sana gad of qabu isa jennu sana ta'a ani hin beeku. Ammaaf garuu wardiin yookaan jechi jiru humility isa jedhu modeela gad of qabu isa jedhu sana. Maaliif inni wal of qabu waaqayyo gad isa qaba. Ana malee isa jedhu anatu beeka, anatu kana godha, anatu kana hojjete, anatu kana fide, ana malee namni hin jiru isa jedhu waaqayyo gadi qaba isa kana. Isa immoo ammaan hin beeka waaqatu beeka, ammaan hin qaba waaqatu qaba. An maalin baradhe waaqatu beekaa isa jedhu immoo isa kana immoo waaqayyo wal qaba. Giftiin keenya maaramiin haadha gooftaati. Ilma abbaa jedhamanni sirraa dhalatuutu jedhamtu baay'ee of qabdeetu an tajaajila isaa akka jecha keetiin aafa ta'u jettee wangeela Luqaas boqonnaa 1:46 irratti jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Jireenyi giftii keenya maaramii. Kanaaf galata isheedhaa kan galchinu ishee waaqeffachaa garuu hin jiru. Kan waaqeffannu waaqayyo. Kabaja seedhaa galu hundumti keenya dhalatti dabarsinee galateeffannaan. Kabaja isheedhaa malu galchinaaf. Namummaa gad of qabu humility isa jennu sirraa arganne yaa giftii maaramii sirraa baranna. Bakka guddaa taatee utuu jirtu haati nugusaa akka isheen dubartoota gidduutti boontuun beektu miti. Haati Prime Ministeerii, haati pireezidaantii Ameerikaa
Haati manaa isaa maal jedhamti? First lady jedhamti miti? First lady. Abbaan manaa achi gadi jiruuf haati manaa isaallee kabaja qabdi. Kan nugusaa immoo laala haadha nugusaa kabaja ishee qabdu. Maaramiin garuu eega sadeessee booda ilmi koo waaqarraa dhufe hafuura waaqayyootiin kan dhalate abbaan isaa samiirra isa jiru samii kan hundumaa uumeedhaa jettee kan of tuultee kan of qabdee dubartoota kaan tuffattee dhaloota kaan tuffattu tun ta'in kisoominaan kan of qabdee laphee kee keessa sayfiin hin darba jedhamtee isa da'uu seetiin eega deessee jalqabdee guyyaa tokko lapheensee akka dubartoota kaanii of tuulummaadhaan utuu of waliin qabin na jalaa ajjeesuu laata jettee Gibxitti ijoollummaa fudhattee deemtee achii deebitee rakkina baay'ee keessa dabarsite. Guyyaa jimaataa ilmisee cubbuu tokko malee ala fannifamus fannoo sana jalatti kan argamtee gaafa owwaalamus owwaala sana biratti kan argamte giiftii keenya maara. Of tuulummaan ishee keessa hin jiru. Gad of qabuu kanaan ilmisee waan hin hojjetu isa dhukkubsate alanni fayyisu isa ciiga'ame isa tuffatame kottuu gara koo jedhee alanni qabee fayyisee ofitti qabu. Himannaan Yesuus Kiristoos himatame keessaa inni tokko jara cubbamaa kana wajjiniin iyyuu nyaataa jedhani. Jara dhukkubsate kana fayyisaam jedhani. Sakka kanaa silaa teessoo qopheessanii fi aangoo kennanii fi aangoos malee fannootti wal baasanii fannifamu turan. Waan xu'aa tokko, waan dogongoraa tokko, waan cubbuu tokko ilmiseen hojjenne gati kanaa seenis lapheensee gadoof qabdee ilma namaa hundumaaf waan ilmisee hojjetu sana ilaaltii turte. Maaliif hafuurawwan kan guutamte gatii taateef. Filatamtuu waaqayyoo gatii taateef giiftiin keenya maarame. Gatii kanaatiif nu illee waan maalillee yoo hojjenne akka hafuurawwaatti yeroo hundumaa nama sanaaf miti. Bataskaana sanaaf miti. Hiyyeessaaf yoo kennise hiyyeessa sanaaf biyyatti na yaadadha namoonni ala ji'aan bataskaana deemamu karaarra ta'anii kan kadhatan. Birri tokko saantima tokkotti 20 zarataniitiyyuu namoota achi ta'anuuf saantima tokkotti kennaa deemuun magamaatti. Achi dhumarra birri tokkoon sana la fixanu akka kanaan boodammaa gannata galuudha kan maal isa rakkate kennanii jiru jedhanii kan laphee isaanii dhibanu meeqa jira. Guyyaadhaan birri tokko jijjiiranii namoota sanaaf kennanii namoota sana achi teessisuurra namootumti sun utuu walitti qabamanii charchiin sunis walitti qabamee namoota achitti kadhatan sana mana ijaaree kaa'ee fi nyaata isaanii fi waan jara barbaachisu uffata isaanii kennee fi akka beekamtii isaanii akka beekumsa isaaniitti jarri sun yookaan muuxannoo adda addaa nama qabanidha. Jara kaleessa utuu qabanuu arra dhabanidha. Jara kaleessa nagaa qaban arra dhukkubsatanidha. Muuxannoo jireenyaa adda addaa qabu waan jarri qaban sanatti utuu bobbaasanii oomishuu danda'u turan. Garuu inni kennu sun akka sooressaatti of ilaalee al tokko maqaa amantaatiin xuwwaa walitti qabamaniitu waan hiyyeessaa waan namoota rakkatanii maabara sana keessatti hin ka'u jechuudha. Dhaguun barbaadan namoonni akka kanaas jiru jechuudha. Giiftiin keenya Maariyaamiin garuu gad of qabuudhaaf waaqayyoon wal qabuudhaaf waaqayyoon hundumtuu isa harka jira jechuudhaaf moodeela keenya jechuudha. Dhaloonni amma jirus dhaloonni itti dhufus immoo isa kana fudhatee deemu eenyuun ilaallee deemnaa ala jennu abbaan ilma isaatiin na laali deemii haati intala seetiin na laali deemii jechuu hin dandeessu. Maaliif nuyi dogongora uumuu dandeenya. Al tokko jabaannee al tokko laafuu dandeenya. Karaan keenya hin dhuunee ganaa jalqabne irra malee.
Amma dhumaatti fiiguun keenya fiigichoo kanayyuu gaaffii keessa jira yoo Waaqayyo nu gargaaruu dhabaate. Fiigichoon kun maaraatooniin illee maayiliin isaa beekamaadha. Kan jireenya keenya garuu jireenya guutuutti fiigna isa kanaan jechuudha. Amma dhumaatti akka mo'annee jiraannuuf jechuudha. Inni bakka biraa giiftii keenya maaramii irraa kan hubannu yeroon gatii deemaa jiruuf hin gaggabaabsaa deemaa. Gidira keessatti cichuu, rakkina keessatti cichuu, cichoomina jechuudha. Giiftii keenya irraa kan baran. Rakkinni yoo jiraate, gidirri yoo jiraate cichuu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:25 irratti kan arginu. Cichoomina hayyoota keenya tokko tokko yuboota keenyatti kan hin gammadu keessa bara dukkanaa saba keenya waan irratti ta'e waan jira irratti ta'e gaafa ilaalan anarratti eega akkana ta'e dhaloota koo dhufu irratti maaltu ta'a? Okay, dhaloota sana dhufu irratti maaltu ta'a? Jedhaniitu yeroo sana waan irratti ta'e waan dammaqan waan isaanii gale kun immoo dhaloota irratti dhaabbachuu qaba. Dhaloota kootti darbuu qabu. Jedhanii jalqaban. Eegi jalqabanii booda bu'aa irraa argachuudhaaf miti. Al tokko tokko waan tokko tokko waan ala hojjennu nuumtu bu'aa irraa argannee asumatti qabsoofnee asumatti qabsoo sanarra waa argachuudhaaf deemna taanaan kun bu'aa maaliiti? Dhaloota dhufuuf hojjetanii darbu. Dhaloota dhufuuf nurratti badii wanti ta'e gaarii wanti hin taane asirratti dhaabbachuu qaba. Safuu wanti ta'e asirratti dhaabbachuu qaba. Maali immoo amantaaf siyaasa walitti maktee kanaan hin jenne kun siyaasa miti. Kun cichoomina. Rakkina arganii boodatti akka hin deebine. Waan amananitti amma dhumaatti cichanii jiraachuu. Sagana giiftii keenya maaramii irraa argina. Ilmi isaa Yesuus Kiristoos amma inni fannifamutti. Amma eenyu amma fannifamutti kan wal jaallatu. Ala qabaatu wal jaallata. Ala nagaa qabaatu wal jaallata. Ala saantima qabaatu wal jaallata. Ala aangoo qabaatu wal jaallata. Ala beekumsa qabaatu wal jaallata. Dhukkubsannaan irraanfatee kan biraa barbaadee duukaa kutee deema. Aangoo irraa bu'ee namichi sun firan qabu isa booda kan biraa isa aangootti wal dhufee qabatee deema. Jireenyi namaa akka kana lafarratti inni jiru. Garuu amantaadhaan ala ta'u cichoominaan gidira rakkinni yoo dhufe illee cichanii isatti kaayyoo ittiin jalqaban sana qabanii deemu. Petros anin beeku jedhe ala rakkinni itti baay'atu. Anin beeku. Ansi wajjin du'aa yoo jarri kaan si gadan illee ansi hin gadumni jedhe Petros utuu lukkuun hin iyyin halkan sana al sadii Yesuus Kiristoos gane. Giiftiin keenya maaramiin garuu ilma see gadii ta'eef amma dhumaatti. Amma dhumaatti. Amma qaraaniyootti. Amma lafa awwaalaatti. Waan taa'e sana hundumaa dhukkubni isarratti ta'e sun madaala peesee keessa dabarseetu giiftii keenya maaramii. Isa hundumaa dandeesse. Kun akkamitti danda'ama? Ilma seeti deesse. Jarri isa duukaa deeman barattoonni isaallee aangoo nuu kennaa tokko bitaan tokko mirgaan teessisee qanyaasmaach giraasmaach jajanan kana yaadanii aangoon tolbaana jedhanii yaadanii haati ijoollee sanaallee dhufanii maali dhuma koo amma yoomitti aangoo sagalmii kennitaafi jettee haata amma gaafattutti illee ala geessu. Jarri kaan abdii irratti godhan giiftiin keenya maaramiin. Dhukkuba see irratti ga'e sababa ilma see Yesuus Kiristoos laphee see keessatti qabatteetu amma dhumaatti isaa wajjin turte. Amma dhumaatti Yesuus Kiristoos wajjin kan deemnu eenyu nu keessa? Amantaa keenyaan kan cimnu eenyu? Cimneerra yoo jenne giiftii keenya maaramii irraa kana hubanna, cichoomina kana hubanna maatii waan Waaqayyo. Cichoomina kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqulloota akkasumatti maqaa isaanii kaasnee nuyis akka isaaniiti maaltu nu afaa? Jarri bara isaanii irratti hojjetee jira. Nurratti soo in hojjetaa jennee xiqqeessinii kan deemnu miti jechuudha. Hojii Waaqayyo jara irratti hojjete hojii gurguddaa. Keessumaa kan giiftii keenya maaramii immoo ka'ee hin dhumu jechuudha. Kanaaf galata seedhaa galchina. Faarfattoonni kan amma kaasee baasanii asitti faarfatu. Maatiiwwan Waaqayyo. Ala faarfannu garuu waaqeffachuudhaaf miti seedhaa galata galchuudha. Waaqayyoo waaqeffannaa jechuudha. Kan biraa karoora Waaqayyo bara baraan guutummaadhaan taasise keessatti
qooda qabaachuu kun filatamuu guddaa. Ana irratti karoora Waaqayyoon qabu maali? Isin irratti karoorri Waaqayyoon qabu maali? As jiraachuun keenya maali? Of gaafachuu qabnaan tokko tokko deddeebi'uun keenya maali? Maaliif deddeebiin? Lakkoofsi keenya baay'ataa. Mana guddaa ni tannaa. Tajaajilli keenya guutuu ta'ee kaatedraalii taanee qeesii maqdasa sadii irratti akkuma kana maqdasa manbarii sadii asirra kaa'ee qeesiin 6 diyaaqoniin 3 achirra taa'ee qaddasuu Waaqayyoo tajaajiluu isa bira ga'uudha karoorri keenya. Eessa bira ga'uudha karoorri keenya? Karoorri keenya inni mul'atu afurawwaa keenyaan cimnee bira ga'uu kan dandeenyu isa kami? Qabatamaan waan deemaa jirru kanaa wajjin immoo al tokko tokko ala laallu wanti kun heddee waa ta'eessa deemaa jirra. Deemnee achuma jirra jara keenyaa wal qindoosee siquu hin dandeenye. Wanti kun deebindii irra geenyee jirra yookaan yuutarni bakka hin goone irra geenyee jirra. Maalirra jirra amma jenneetti jechuudha. Al tokko tokko keessi keenya ayyaanni tokko tokko dhufee nu ceeqa jara keenyaa. In beeknu walakkaan isaan beekamu walakkaa gallee jirra garuu walakkaan isaan himamu jara keenya. Ba'aanuun jedhee baaneerra Waaqayyoon nu baaseera. Eessa deemna? Eenyu beeka? Waaqayyootu beekaa. Ija keessan isarraan fuudhina. Cichoominni isa kana dhiifti keenya maaramiirraa gati kanaatiif immoo inni tokko ga'ee fayyisuu isaa kana keessatti qoodanuu qabnu isa kana jechuudha. Maal hojjenna? Abdii uummanni nurraa eeggatu. Waaqayyo adaraa nutti kenne. Asitti kan inni walitti nu qabee immoo waan nurra dabarsaa jiru tokkotu immoo jira laata. Waan darbaa jiru tokkotu jira. Isinirra golboobee hafuura koo isinirra golboobee jira. Mee isin asitti walitti qabamaa giddiin qabaatinaati. Nan qulqulleessaa waan jedhu qabaa. Itan immoo Waaqayyo waan qulqulleessu qabaa hin beeknu. Maatii Waaqayyo. Inni garuu beeka. Waaqayyo beeka. Kanaaf asitti yaa Waaqayyo nu kaastee jirta. Galmaan utuu nu ga'een immoo nu deebistu jennee amanuun immoo nurraa eegama jechuudha. Giftiin keenya maaramiin isa kana keessatti qooda guddaa qabdi turte jechuudha. Laphee ofii qopheessanii hafuura ofii guuttatanii rakkinni gidirri hin dhufa. Ba'uun bu'uun hin dhufa. Kolfuu boo'uunis hin dhufa. Gadduu gammaduunis hin dhufa. Jireenyi ba'aa bu'ii baay'ee qaba. Garuu asitti walitti dhufnee jirra. Ya Waaqayyo sitti walitti nu fidde waliin beeknu turre miti. Wal nu barsiiste walitti nu fidde. Kanaafuu karoora qabdaa. Fayyina ati hojjettu keessatti asitti walitti qabamuun keenya waan ati hojjettu sana keessatti yaa Waaqayyo anis ga'ee akkan qabaadhu na waamtee keessaa nan hir'isin jennee kadhachuu qabna jechuudha. Waaqayyo keessa akka nun hir'isnetti. Egaa maatiiwwan Waaqayyo isa kana giftiin keenya Maariyaam Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti akka ibsamee jirutti karoora Waaqayyo bara baraan guutummaadhaan uummataaf dhaloota isaatiif uumama isaatiif taasise keessatti gumaacha giftiin keenya qabdu waan guddaa akka ta'e hin argina. Egaa kanatti taasilee kan abbootiin keenya duraanii ancient apostles jarri jennu jarra akka qulqulluu Atnaatiyoos waa'ee giftii keenyaa Maariyaamii maal jedhan? Abbaan Hiriyaaqoos maal jedhee giftii keenya galateeffata? Akkamiin galateeffatu? Isa kana ilaaluun sila yeroo kana utuu nu mijate guyyaadhaan waa'ee raajii Maariyaamii galata Maariyaamii hiikamee ilaalamee yeroo dubbifamuudha. Gatii kanaatiif kanatti immoo lapheen keenya achuma keessa jira. Qabatamaan lafarratti kana gochuu waan hin dandeenye waan nu hanqatee jira. Isinitti aguuttu kaa araara seetiin kadhannaa seetiin waadaa seetiin egaa ilma seetti aguuttu jarri kun wayinii jaraa dhumeera jedhee ala sana akkuma himte ammas jarri fayyisaa addunyaa kun waan jalaa irratee jira. Yaa ilma koo Yesuus Kiristoos jettee itti himtu miti. Itti himtu nu waamneerra mana keenya keessatti. Mana fayyisaa addunyaa kana keessatti kottu yaa Maariyaamii jennee waamnee jira. Kophaan moo dhufin jenneen ilma kee wajjin kottu jenne miti. Kottu nagaadhaan kottu Maariyaamii akka Mikaa'elaa ergamaa
akka Gabriel wakame akka Mikaela ergama akka Gabriel nagaadhaan nukuttu nagaadhaan nukuttu nagaadhaan ya Maariyaami nagaadhaan nukuttu eeyyee jedhaa hundi keessan galateeffadha nagaadhaan nukuttu nagaadhaan nukuttu nagaadhaan ya Maariyaami nagaadhaan nukuttu akka Mikaela ergama akka Gabriel akka Mikaela ergama akka Gabriel nagaadhaan nukuttu nagaadhaan nukuttu nagaadhaan ya Maariyaami nagaadhaan nukuttu nagaadhaan nukuttu nagaadhaan nukuttu nagaadhaan ya Maariyaami nagaadhaan nukuttu akka Mikaela ergama akka Gabriel akka Mikaela ergama akka Gabriel nagaadhaan nukuttu nagaadhaan nukuttu nagaadhaan ya Maariyaami nagaadhaan nukuttu nagaadhaan nukuttu nagaadhaan nukuttu nagaadhaan ya Maariyaami nagaadhaan nukuttu ulfaadhaa tataa egaa kanarratti nuufa turu torban dhufuun ittiin nu haa ga'u isa yaaf immoo torban dhufutti guunnaa Waaqayyo yeroo tsoomii keenyaa tsoomii filsataa kanaa tsoomii yaadannoo giiftii keenya maaramii waan lapheen keenya yaade waan gaarii ta'e hundumaa Waaqayyotti nuufa guutu amaarraan nu eegu hunda keenya akka yaadnetti immoo fixannee waan itti manne immoo kan ittiin argannu Waaqayyo nu haa taasisu.